Stroke jechuun addaan cituu dhiiga gara sammuu deemuu jechuudha. Kun ammoo yeroo gabaabaa keessatti seeliin sammuu akka du'anii fi tajaajilaan ala akka ta'an taasisa. Stroke ofirraa ittisnu akkamitti? Dhiibbaa dhiigaa to'achuudhaan, qorsa nama ajajaman sirnaan fudhachuudhaan, dhibee sukkaaraa to'achuudhaan, sochii qaamaa guyyaan daqiiqaa 30 yoo xiqqaate gochuudhaan, soqiddaa fi waan cooma qaban hir'isuudhaan, ulfaatina qaamaa sirrii ta'e horachuudhaan, qaxaroo hakimaa dabarsuu dhabuudhaan, gorsa hakimaa sirnaan hordofuudhaan strookii ofirraa ittisnu. Stroke jechuun addaan cituu dhiiga gara sammuu deemuu jechuudha. Kun kan ta'u ammoo hiddi dhiigaa yoo kan cufame taate yookiin ammoo yoo kan dhoohe taatedha. Sababoota hidda dhiigaa cufuu danda'an keessaa dhiibbaan dhiigaa haalaan ol ka'uu, coomni hidda dhiigaa keessatti wal gahu, akkasumas dhiigni itituu, akkasumas dhibee sukkaaraatii fi kolesterooliin haalaan ol ka'uudha. Sababoota hidda dhiigaa dhoosan keessaa akkuma reef jennee dhiibbaan dhiigaa haalaan ol ka'u, akkasumas brain aneurysm kan jennuun hiddi dhiigaa yoo kan dhiita'u taate yoo kan dhoohe ta'edha. Akkasumas rakkina dhiiguu kan qabaatu yoo kan ta'u taate, akkasumas qorichoota dhiiga qal'isan nama fayyadamuu irratti mul'achuu danda'a. Kanaafuu qoricha akka isinii ajajametti yeroo hundaayyuu fudhachuu, dhiibbaa dhiigaa yeroo yeroodhaan ilaalamuu, akkasumas qoricha isinii ajajame ofii keessaniitiin dhaabuu dhiisuu, akka haakimni keessan isinii ajajetti fayyadamuu, ofiin qoricha addaan kutuu dhabuu.